abdiin kutatinaa dhiisaa saba gooftaa garaan qajeelotaa gaaf tokkoon boqotaa dhumni qajeelotaa biiftuu gara siidaa hoolannuuf qalamees gooftaa Yesuusidha. Dhumni qajeelotaa biiftuu gara siidaa hoolannuuf qalamees gooftaa Yesuusidha. 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 Banneen bannuu gatiin nurraa jira tiksee keenya holichi araaram wanti mul'atu hundi yoo dhidhiime molbuutamnaa gara samii haaram. Yesuus mootii kabajni kan keeti sinnuu waamee dirree ulfinaatti nu banteetta balbala jireenyaa misoodannu situ gara keenya. Situ gara keenya, sodaannu situ gara keenya. Abdiin qabnu nuyi dachee kanarraa nuuf kenname biyya Yerusaalem haaram ulfina isaa Yesuus mul'achuufi qajeelotaaf lafti bari'uufi. Abdiin qabnu nuyi dachee kanarraa nuuf kenname biyya Yerusaalem haaram ulfina isaa Yesuus mul'achuufi qajeelotaaf lafti bari'uufi. Yesuus nuuf ta'ee riqicha jireenyaa keessa dabarree gara abbaa deemnaa. Yesuus nuuf ta'ee riqicha jireenyaa keessa dabarree gara abbaa deemnaa. Yesuus nuuf ta'ee riqicha jireenyaa keessa dabarree mirga isaa teenyaa.